لا نمن كبا جتة نابرمتو جتة إركتة جبورة مدمال لبورة أمو مشاكل قفوا ما شاكل قدك شاكل جمتشو شاكل أرجتشو شاكل يود أبديف شاكل ماف نمني في تنسرة وانجر إيادة وادا صار راوتو نمني فكيس صار قوت قدموا بيت وجينا شيء دفعنا شارك شالو بيت تنبر شيء قدموا زاري وجينا دفعنا شارك شالو لما الفلجنا أما نابوتي ورك غورين أوفيني تكلا غورين جت نابوتي ناناسه ما قاتلوا ساعات سيتيجو ها نديت متوري نيجي بيجي ودريت جدي مچير غدنيسن نوا غدنيسن كابيغا يتابات كابيغا دينكا هارا ولا شيء كوي بنا جري مالتي إيرامتي كوني من بتسوي كوي بنا كوي عارفين إنه تو كوي بنا كوي أنت زاد كوي تستر أنت كوي أنا كذا أبا من أين مندينو منو ناچو كوي بنا أنا من مالو رغا بلا كوي استعمل رغا بلا كوي إنه Hinkuterka otuni tokko naadi namni turfi addaan baase hinkuterka dhiisi oosheeti yadhiisi ilmati yadhiisi ilma kiyya dhiisi sababii rasi buufti mucawwaa gara gabaachuun oolle argitanii bokottee dhaabbatti borciisa akka keenyaa kanaa miti bokottee dhaabbatti mucayyoon waa gara gabaachuun namni dudda dhiibdi eegeemoo ombeetti miti eegeemoo kana dhaabdi waa gara gabaachuun ooltu dhiisi ooshe dhiisi sababii rasi buufti haadha okko dhiisi dhiisi ilmati jedhu waa rabbi sababii rasi buufteetu borii wanjalaa silaatti mucayyoon kun dhiisi duukaan utaalibinii kana utaalamtuudha darbatamtuudha dhiisi kun sireebdii abbaa koo argitanii dhagaatti fudhattee argitanii akka durba si'ana yaa nuti yeroo kan keenya jaarsa kiyya ol jedheen ilaaluun dhugaa rabbiin salfadha dhugaanis ni jedha salfadha beeta yaa abbaa koo bade isa birattu sagalee ol fuudheen dubbadhu dhugaa rabbiin isa nama YouTube irraa asii dhufee haasawna seetanii ammatu YouTube kanani na daawwachaa jiran na beeka ta'etti dhugaadhaan bada keessa ol fuudheeyyuun dubbadhu ayyaanaadha kooti maali kun namni kabajaan qabne kana maatiin gurbaayyuu maal jedhu jedhe maatiin gurbaan argine maatiin gurbaa maal jedhu kana sayyoo jaanu cabsiteen taloon na bade maanta kabajan qabda tatabdi jaarsa keetti dhagaa fudhatte si hareebu hingaltoo ta'e malatti si jammar hingaltoo bartanka bultee namaa diddanii of facaaftanii mucaa namaa kun oolchu sayidoon qoqqoodha womaan nyaanneedhani sayidoon waa nyaachaan jiru waa dhugaan jiru ergileen gaddaatiin dubbanneedhani ayyuun illee akkas kuna badanii jiru rifatanii jechuun ciraan isaanii dhabamanii jiru ayyuun silkii namarraan kaafte kuno yeroo meeqatti dawwale itti barreessa online irra jirti garuu deebistu nukkaa mamdamte incuqqalan saayidin illee akkasuma dubbatu hundi isaanii online irra jiru garuu namni si jalaa dubbatu hin jiru saayidoon hin dubbatu jedhan wabbibichaan gaafadhu wabbibichaan na jalaa qaba dhaqii gaafadhu maalirra jiru ennaan eshinaan jedhe dhaqee gaafattee rateen gaafadhu ta'e beeku dhugaa rabbii ukkaamaman ayyuu nama aariin eengaddaatiin mucaa riyaashee sana gaafadheen ture aarii sadheen gadda saayidoon viidiyoo sana dalageedhani hennoo kubsatteedhan amma immoo jedhika saayidoon gadi dabalamee ergidheen gadda sumayyaan viidiyoo gadhiifte homaa nyaanneen amma kan yoona yamaniyyuu jira yoona yamaniitti deebi'ee yamaniitti kutee yoona dhaqinnaadheen shakke bar saayidoo dhagattaa'ee bar intalatti boonii kanatu burjaajesse hin beektu miti intalatti boonii kanatu burjaajesse kanumti suma ayyuu qabee saayidootti heerumsiise saayidoo wajjin biyya tokko jedhi kala biyya tokko ganda tokko saayidoo wajjin ganda tokko jedhi boonii jedhi ayyuu jedhi arsii miti arsiidha jarri hin beektu miti ooshee jedhi wabii jedhi feenetii jedhi jarri hundi arsiidha laal magaalaa arsiitii jechuun maajoo sirkiin kun bulluqee namaanni na waraabaa dha wanna dhaabbatee maajoo kaameraan kun dhaabbatee wanna waraabaa dha maal okkee wayinatti dhufeen bulluqee natti fakkaata jarri kuni arsiidha jedhi kaa wal beeku ollaa bunaati waa hunda waliin beeku saayidoon kee biyya laa dhaqee
jaartii fuudhee sooromuu dhagahan mitiire sila wal beeku wal iyyaafatu miidiyaa irratti isin argu jarri silkii gurguddaa kana tachii gurguddaa kana qabu wal iyyaafatu yuutuub irratti isin argu tiktok irratti isa idoo kana hin argu hin hordofu mitiire amma jedhi kaadho isa kanaafitu biyya galaa dhageenyaani soorommisummaa isaa dhageenyaani booniin kun mala uumte ayyuutti heerumsiifte maallaqaaf itti heeruma arraba ishee dubbate maali maallaqaaf jettee itti heerumte malee sa'idoo jaallattee miti jettee arraba ishee dubbate dheengadda viidiyoo argitaniittu arraba ishee dubbate maallaqaaf itti heerumte malee sa'idoon jaallannee jette kanaaf walii galaniitu itti heerumsiisaniitu birrii sa'idoo xab godhan hirkaa nyaatanii ergii birrii sa'idoo san hirkaa nyaatanii raawwatan immoo maal godhan beesaa mucayyittise kaleessa viidiyoo gadhiiste sana kaleessa badan gadheechaa waan akkasitti viidiyoo gadhiiste ishee immoo itti heerumsiisuuf ka'a amma immoo birrii isaa nyaachuuf jaartii isa jala baasanii jaartiin baqattee isaan sodaattee isaan halkanii guyyaa miidiyaa irratti warreebu halkanii guyyaa miidiyaa irratti wal lolu isaan baqattee na ajjeesu jettee ijoollee ishee gurratteetu deemte isheen keessaa sanaabbatte jechuudha. Cikima isaanii naqu dubbii isaaniiyyuu naqotte keessaa baafatteetu deemte jechuudha Sumayyaan. Amma kan maa godhee dubbii kana keessaa qabu booniidha. Arraba ishee dubbate maa viidiyoo ishee dhaggeeffataniitu. Intalli kun seexana. Dheengaddasi ayyuun viidiyoo ishee waraabdee gadhiistee jirti argitanii jirtu miti viidiyoo sana. Akka isheen itti ayyuu gorsitu ayyuun kaameraa dhoffatteetu namummaanu amala kee haa baruu jette. Kanaan dura dogoggorsaa turte. Amma ka ayyuun qabeenya deeffattee isheen bara yoona gammachuu qabdi barayyuu yoona gammachuu qabdi maaltu see rakkisan ergii qabeenyaaf itti heerumte qabeenya ishee argatte mana fooqii guddaa sana abbaa sadarkaa sadaffaa galmoofte sadarkaa sadaffaan birrii meeqa 700 kafalanii galmaan bar kaffaltiidhaan ji'a sadiin yookaan ji'aan kafalanii ofirraa xumuruudhaani gara birrii miliyoona meeqaati gara miliyoona meeqaati miti miliyoona meeqaadhaani gara miliyoona baay'eeti jedhi isa walakkaa kaffalatte harka walakkaa kaffalatte ayyuun birrii isaa idoo fuute dheengadda nagarra rasiitii fudhatte maal barbaadde isheenuu maal jette gaafa dhaggeeffataniitu viidiyoo ayyuudha amma kana harkaan keewwadhe kaa jette waraqichan beektuti dosee warra durii sana dosee yerootti nama kasasan waa galmeessa wayii hin beektuti dosee fakkaata wantichi waraqicha fudhatte maal jetti amma booda Saidoo kara barbaadde ba'i ani sana isan barbaadu argadhee jira jette arrabuma isheetiin jette ayyuun qabadaanii xibii dhugaa rabbii arrabuma isheetiin jette argitanii jaarsaaf jaartii gargar baasanii ilmaanii fi abbaa gargar baasanii jaartiin isa sana akkasitti miidiyaa irratti wal xallafan isa san miidiyaa irratti warreeban sodaattetu baatee deemte argitan miti akkati yuutuubiilee dalagadhuun qabu waan yuutuubii irratti hojjedhuun qabu waan yuutuubii irratti dalagu hin qabu isaan irratti immoo hin deebisu na jibbisiisanii jiru na dabbaranii jiru hojii mana madaamin hojjedha jetti sababa isaaniittitu bultiin ishee diigame jechuudha. Saidoo akkan jaallattu kan ijoollummaa isaaniitti wal jaallatanii wal fuudhanii sababii ijoollee kana lamaniittitu gargar ba'anii jechuudha. Kana hojiin isaanii bar jinniitti seenee jira dhugaa jinnii wayititti seenee jira jara kana. Nagaa mitiin namni utuu nagaa ta'e abbaa manaa fi haadha manaa walitti deebisuuf tattaafata akka isaan tokko ta'aniifitu walitti deebisuuf tattaafata bakka yaalii godha malee addaan ba'an jedhuun kuni jinniitti galee jira dhugaan isin jira jinniitti galee jira yookaan immoo waumatti jira waumatti shiira wahiitu Saidoorratti xaxamee jira argitan miti Sumayyaa miskiinatiyya garraamitiyya wallaahi nama garraamiidhaaf nama sharrii garaa isaatii hin qabne fuula isaa ilaalteetu irraa bartaa jechuudha. Dhugaa rabbii nama sharrii sirratti yaadu fuulluma irraa ilaaltee beekta. Inuma sodaattaa sumaachi. Dhugaa rabbii mee ilaala Sumayyaa. Fiizikaala ishee ilaala. Fiizikaalli ishee haasaseen dubbattu wanti isheen haasoftu qaalaati ishee keessaa bahu wanta dogoggortullee miti wanta ariifattullee miti. Dhugaa rabbii kanatu olii gajjoorsite ijoolleen kuni jechuudha. Otuu kabaja qabaatte bultii masheeyyuu jabeeffatti jechuudha. Bultii mashee ammaayyuu teessee jabeeffatti malee jaarsa bakkee irratti hin kaachistu jechuudha. Mucaa kana ooshee kana bakkee keessa hin kaachistu. Hojii kana shira kana hundumaa kan xaxe booneedha. Bunniidha miti maqaan ishee. Bunnii kana xaxe jechuudha. Akkasitti mucaan nama joonjee amma Saidoo namaan nyaatu. Galaafattan kaa ajjeefattan kaa birrii irraa nyaatanii isin hin ga'u amma immoo waan kan biraatti fiddan kana barbaaddan miti hundumaaf iyyuu jechuudha rabbitu hojii keessa isinii kenna nama miti rabbitu hojii keessa isinii kenna rabbitu namarraa kaffala
waan ilmi namaa nama miidhe rabbitu sirraa kaffalaa jechuudha. Hundaafuu Sayidu ati jara kana rabbitti kennadhati. Harkaa nyaatanii harkaa dhuganiitu itti galagalanii isa dudduuba isa nyaatu jechuudha. Ofisheetti dubbatte booninis ayyuunis ofii dubbatte. Kanaaf ilma namaa joonjessitan shira keessa.